wanni barbaannuuf wanni godhuu barbaan akka akeekaaf kaayyoo adda bilisummaa Oromootitti keessumaa yeroo murteessaa ce'umsaa kana keessatti araara barbaan tokkummaa barbaan ittita barbaan akki qabsoo kenna fuula duratti tarkaanfachiinuuf galii kennatti geenyu akka kana calla haaloo siyaasa walta ba'uun namni injifannoo ga'e tokkollee hin jiru addunyaa kanarratti. Awwan goota abbootiin goota obboleeyyan goota namni goota waan kan dhabe nu jibbaadhaa bilisummaa jibbaadhaa kaluu. Angise yeroo cuuf booraan haadhanii maan taadhaan booran isi booraan kuni yoom Oromoo ta'ee Oromoon dhibbinuuftee gargaarti isi nu booran malee Oromoo miti Oromoon jedhina nu booran malee Oromoo miti jedhu waan jedheefu qaba. Kun amannaa kiyya bakka bu'ummaa adda bilisummaa Oromooti. Akkuma sana uummanni keenya bal'aan Oromoon abbootiin hayyoot abbootiin qabeenyaa keessumattuu abbootii fi hayyootiin tagaafa qeerroon karaa Oromiyaa hunda hiite karaa irratti wareegamtu. Bisaan hin dugda duuba dhaabatanii Araboon biilarraa dhiqaa turtanii qabsoo diddaa garbummaa xumuratti godhuuf hardallee ilmaan teessan qeerroo bilisummaa Oromoo waliin dhaabatanii qabsoo keessan galma isiitiin abbaa biyyummaa keessanii kabachiisuuf akka gammachiisan ammannoo kenna. Aduu tokko istaadiyeemiitti gaafa Ayyaloo Maariyaa dhufee walgahii godhanne jecha tokkon jedha. Oromoon bilisummaan Oromoo bofa hudduu nama lixxa. Yoo harkina sanis nama hidda. Yoo afes nama hidda. Kun waan hin oolleen jedheen. Dhiiga karaa halluu dibaa rasaasaaf qalama caalla'aan boombiidhaan faa rasaasa qomaan qabbaneessaa addaan qubataa carraa hadhaa kana waan uumtanii fi qeerroon bilisummaa Oromoo galata olaanaa qabdee uummanni Oromootii fi adda bilisummaa Oromoo ulfinnaaf kabajaa guddaa qeerroo bilisummaa Oromootiif qabna. Har'a guyyaarraa kana lammeeffaaf dhufee ija keessan dura dhaabbachuuf kootii fi gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Bara 1991 yookaan immoo akka lakkoofsa biyya kanaatti 1983 jaalleewwan dhufanii magaala kanatti waajjira banan keessaa tokko. Marga guddoo magana jirtan na beektu ta'a. Gaafa jaalle gammachiisa sitti kufan ana taate. Eddeesiillee waajjiruma kana keessatti wayyaaneen yoo xiqqaate sa'aatii 3 dhukaa sanatti bantee kan lubbuu koo dhufee baase jaarolii Booranaan maddana jirtan kana. Kanaaf galata guddaa isinii qaba jechuudha. Galatooma waraabila. Kanatti aansuudhaan yoo qaabattu taatan aduu tokko istaadiyeemiitti gaafa Ayyaloo Maariyaa dhufee walgahii godhanne jecha tokkon jedha. Oromoon bilisummaan Oromoo bofa hudduu nama lixxa. Yoo harkina sanis nama hidda. Yoo afes nama hidda. Kun waan hin oolleen jedheera. Har'ammoo akkuma sila jaalleewwan jedhan dhiiga jaalleewwan kanaan lafee isaaniitiin bilisummaan nuti jenne dhufee nu harka ga'ee jira. Bilisummaan nu harka ga'e kana maniisaa fuulaa yaanne geessisuun dirqama abbootii, dirqama hayyoolii, dirqama qeerroo kanaa ta'a jechuudha. Akkuma sila jaalleewwan addanaa dubbataa oolan finnee siniin geenyeera. Amma achi ba'aa sinti nu gargaaruu qabaa jechuudha. Diinni keenya har'allee kaayyoo adda addaa, shira adda addaa xaxee waliin nu dha'ee dhama keenya tuutuudhaaf yoomillee rafeen bulu.
kanammoo kan ofirraa dhowwachuu danda'u nuyi callaa yoo tokko ta'an yoo ol dhageenya ilmi abbaaf yoo dhagee abbaan ilmaaf yoo dhagee qeerroon qeerrittiin yoo ol dhageenye ol qabanne kaayyoo addi bilisummaa Oromoo kaleessa qabatee ka'eef jaalleewwan jajjaboon kun itti wareegaman galmaan geenya jechuudha. Yoo kana ol dhaga'uu baanne garuu ammallee sabdiin warri garaaf nama gurguran nu keessa jiraachuu mala. Kan gorfachuu qabullee dabaa keenya gorfachuu kan qabu nu akka mukti qottoo himannaan lakkii jal'aa keenyan nu fite jedhe kaan jal'aama keenyan nu fixuuf deema jal'aa keenyaa gorfannu dabaa keenya karaatti adeeffannu bilisummaa dhufe kana galmaanaa ga'an. Waboon qabsaan adda bilisummaa Oromoo martuu sin malee homaan qabu. Sin keessaa baane sinumaan qabu. Sin nuu galaana. Sin keessa dhokanneeti qabsoo kana asiin geessisnee jechuudha. Keessumaa Oromoon kibba kana jiru booranni qabsoo kana jiraachisee sadarkaa amma kana jiruun kan geessise ummata Oromoo biratti galata guddaa qabu. Akkuma sila jaalleen jedhu bineensillee baddaanillee cuftuu uummannillee nu golgeeti qabsoon kun akka inni ifa ba'u godha. Kanaafuu galata guddaa qabdu galatoomaa wayyoomaa. Ba'aa amma dhufee sin harka ga'e kan immoo kan galmaan ga'u ammallee sin nuti qofaa keenya waan goonu hin qabu. Jaalleewwan kun qofaa isaanii waan godhan hin qaban. Hoomaa waan qabannee dhufnellee hin qabu. Sinuma qabna. Kaleessa sin qabna, har'a sin qabna, booris sin qabna jechuudha. Kanaaf waan nu harka ga'e kan oliin kunuunfannee mani harkuchiifnu horaa bulaa jiraadhaa deebana. Maanguddoo mammaaktu muki muran hin marga nam ture wam arga. Jechi kuni jechi fagoo jechi lafi jalaa jiru. Angizee yeroo cuf booran haadhanii maan taadhan booran isi boorane kuni yoom Oromoo ta'ee Oromoon dhibi dhuftee gargaarti. Isi nu booran malee Oromoo miti. Oromoon jedhina nu booran malee Oromoo miti jedhu. Waan jedheefu qabachu. Ilmaan obboleeyyaan kennaa haroo duubaa ilmaan isaa deemte harkaan nurraa baafattee deemte achitti qabsoo yoo deemte. Ilmaan mirgaa bitaa jiru. Harkaan nurraa baafattee yoo deemu wanni nuti akka callaa gargaarnu maal jedhan baha warri madoolee fi warri doyaa waan malee chaansii dhibii hin qabnu nulleen gaafa Oromoo ta'an Oromoon dhibii nu gargaaruu dhufti gaafsuun Oromtitti keenya beenna galati rabbi haa ta'u. Galati rabbi haa ta'u. Ani ijoolleen jalqabee nam katamaa guddatu. Nam borudin neefaan barsiisa. Nam taari jaarsoofaan barsiisa. Nam saari jaarsoofaaf barsiisa. Obboleeyyaan keenya deemanii akkamtaa kudu'anii hin beekne. Ammoo isaan Oromoo matsaa'uuqii malee waan dhibi keessin seenu jettee otumatan sun isi yoo natsaa baate Oromoon. Booranni yoo natsaa baha. Yoo shaalaqaan fakkas bu'aan kuduun. Ammoo indoon hin jirani. Ilmaan kennanne. Ilmaan Oromooti. Nu maxxansanii biiroo keessa nu dhiqeessanii waan nu jedhan ilmaan isi mucaa guddaa taaroo liiban caalaa jalqabee hagi daraara onag naachoo jedhanii nu wana jalan yennaa warjamaaraa waaqoo hich sare lafee isin jijjiirtire afaan qabaadhu jedhee nu sun gusee xurataa kiyyi nyaachuu jira ammoo obboleeyyaan keenya kaachi haftee dhuftitan
dhaabattee arguun kiyya galati rabbii haa ga'u horaawuna irbaanneedha mujiraadha galatooma. Nuti Oromoodha. Oromoon tokko taat malee bilisoomuu hin dandeettu. Oromoon tokko. Oromoon tokko. Oromoon tokko. Naannummaan gosummaan gandummaan gargariin baanu. Gargariin baanu. Gargariin baanu. Addi bilisummaa Oromoo uummata Oromoof wabiidha. Wabiidha. Waboon gaacha uummata Oromooti. Waboon gaacha uummata Oromooti. Nu jiraadha. Jaallan keenya baddaaf gammoojjii keessatti wareegaman dhiigni isaanii dhiiga saree yookaan dhiiga abbaa hin qabneef dhiiga haaloo hin qabne ta'ee atoo hafiini biqilee qeerroo bilisummaa Oromoo nuu dhalche. Dhiigni halloo baddu, dhiigni jaal Ifreem Adoolaa, dhiigni jaal Yohaannis Adoolaa, dhiigni jaal Ilaala Kaffaalaa, dhiigni jaal Alii Garoo, dhiigni jaal Godaanaa Jibichaa, dhiigni jaal Sagloo Jibichaa, dhiigni jaallawwan qaalii arman maqaa isaanii kaannee fixuu hin dandeenye kayyoo tokko tokko maqaa isaanii kaanne miirri nu hammaatuu fi ifi qabuu hin dandeenye qeerroo bilisummaa if keessaa biqilchee nuu dhalche. Qeerroon bilisummaa kan gootummaa fi qarooma hayyooma gootota kanaa dhiiga isaanii keessaa biqilanii dhalatanii dachii Oromiyaa guutuu firfisanii gingilchuun hiree hadda asii wanta nu fide kana nu uumuu danda'anii jiran. Gaaddisi addatti wanta dhufne kunini akkuma amma gariin kenna dubbachuu barbaannuuf dubbachuu dandeenyutti atoon taane dhiibbaa fi qabsoo fi duuba deebii hin qabneef abdii kutachiisaa qeerroon bilisummaa Oromoo kafalaniin carraan kun uumamuu danda'e. Akka reefu kantiibaan kenna kaasan rasaasa karaa irratti qomaan qabbaneessuun mana maatii isaaniitii fi mana barnootaa daandii tana lamaan gidduutti dhiiga karaa halluu dibaa rasaasaaf qalama caalla'an boombiidhaan faa rasaasa qomaan qabbaneessaa addaan qubataa carraa haddaa kana waan uumtanii fi qeerroon bilisummaa Oromoo galata olaanaa qabdi. Uummanni Oromootii fi adda bilisummaa Oromoo ulfinnaaf kabajaa guddaa qeerroo bilisummaa Oromootiif qabna. Qabsoon falmaa hadhaawaa barootaaf Oromoon ga'aa as dhufeen qeerroon gara xumura garbummaatti fiduuf qarqaraaf rarragarraan ga'ee jiru kunini hadhaayyuu galma isaa kabaaneef kenneen jiru. Garuu qabsoon bakka kalee turerraa gulantaa biraatti tarkaanfatee gulantaa biraa sanarra jiru. Kalee badda gammoojjii gaarreeniif laggeen Oromiyaa keessatti waraanaan lolaa mirga abbaa biyyummaa kennaa kabachiisuuf jaallan amma maqaa dhodhoofnee fi hedduu qaalii lakkaawamanii keessaan baane gola Oromiyaa hundatti lakkinnee bira as geennee jiru. Hadda fuulli qabsoo kennaa kanarraa tarkaanfatuun caalaatti hiree garboonfattootaatii fi saamtotaaf weerartoota biyya kennaa gabaabsuuf tokkummaan Oromoo yoomiyyuu caalaa murteessummaa qabu itti amanaa addi bilisummaa Oromootti amanuu fi jaarmiyaaleen Oromoo birootti amanuun walii galtee karaa nagayaatiin jireenyaa fi le'ii garboonfattootaa gabaabsuuf hadda qabsoo kenna karaa nagayaatiin fuula tokko irratti deebifnee yeroo soso'aa jiru. Yeroon kunini gara tokkotti yoo qabannee gabaasnee dhaabu yeroo nuti garbummaa kana xumuratti goonee guduunfinee biraan deebiin yeroo ce'umsaa keessa jira. Yeroo ce'umsaa keessa ka jirru kana keessatti ammoo qabsoo kenna keessumattuu uummanni kenna bal'aa fi qeerroon bilisummaa Oromoo naamusa ol aanaan qabsoo kenna geggeessuu fuula duratti tarkaanfachiisuuf nurra jira. Kun amannaa kiyya bakka bu'ummaa adda bilisummaa Oromooti. Akkuma sana uummanni kenna bal'aan Oromoon abbootiin hayyoot abbootiin qabeenyaa keessumattuu abbootiif hayyootiteen tagaafa qeerroon
كرا أورميا هندا هيته كرا رت ورقمتو بسان انتو دوبا رابطاني عربون بي إلى راديك أتورتاني أبصوت ديدا غربومات أمرت تقولوف هرد اللي ilmaan teessan qeerroo bilisummaa Oromoo waliin dhaabattanii qabsoo keessan galma isiitiin abbaa biyyummaa keessanii kabachiisuuf akka gammachiisan ammannoo kenna. Itti fufuudhaan wanni addatti amma jechuu barbaadu yeroo ce'umsaa kana keessatti yeroo jajjabaaf yeroo ulfaataa keessa jiru. Yeroo naannoo keessa jirru godinoota keenya naannoo kibbaa Oromiyaatitti gaddeebinee ilaallu yeroo ce'umsaa amma keessa jirru keessatti didaalee yookaan chaalenjiiwwan hedduun mul'ataa jiran. Didaaleef chaalenjiiwwan kana addatti akka adda bilisummaa Oromootitti yookaan ammoo akka caasaa mootummaa naannoo Oromiyaatii fi godina kanaa callaatti ka addatti irratti qabsoomnee chaalenjiiwwan yookaan didhaa kanarra aannu osoo hin taane qeerroo bilisummaatiif uummata keenya waliin irratti qabsaa'uun didaalee jiranuuf chaalenjiiwwan yookaan gufuulee amma jiran kana waliin irratti qabsaa'uu callaan irra aanuu dandeenya jechuudha. Akka kanaan yeroo ammaa kanatti maqaa qeerroo bilisummaa Oromootiin maqaa waraana bilisummaa Oromootiin maqaa akkasuma caasaa mootummaa fakkeessuuf waan adda addaatiin kanneen sosso'aa jiranuuf dantaa mataa isaanii guutachuuf nagaa uummata keenyaa warri booressaa jiranuu fi hojii keessumattuu saaminchaaf doorsisaa fi adda addaa irratti warri bobba'an akka jiranu addi bilisummaa Oromoo dammaqiinsaan hubatee jira. Haala kana guutuu Oromiyaa godinaalee Oromiyaatiif keessumattuu godina keenya keessatti tasgabbeessuu fi addi bilisummaa Oromoo if qusannoo tokko malee caasaa mootummaa naannoo Oromiyaa godina Gujii Bahaa, godina Gujii Dhiyaa fi godina Booranaa irratti keessumaayyuu humna nagaa eegduu poolisii naannoo Oromiyaa waliin dhimma kana irratti harka wal qabannee hojjechuun nagaa uummata keenya mirkaneessuu fi qophii ta'uu keenya sin hubachiisa. Kana waliin wanni nu hubatamuu qabu tokko deeggartoota mootummaa isaa ta'ee deeggartoota qabsoo bilisummaa Oromoo yookaan adda bilisummaa Oromoo ta'ee adeemsi waggoota darban keessa turree fi siyaasi fuula hin qabne gannoota 27 keessa turree fi muuxannoon achirraan dhaalle adeemsa fuula duraa keessatti kan hin deemsineef kan hin baanne qabsoo injifannoon bakka irra geennee kana kan nu gufachiisuu ta'uu danda'u beekuun nurra jira jechuudha. Kana yoo jennu maal jechuu keenya? Sirna nyaataa fi hamaa kaleessi ture keessatti waan hedduutti jijjiiran. Waan hedduu jijjiiran. Jijjiirame siyaasaa, haalli bultii, dhuunfaaf namootaa hedduutti jijjiiramee jira. Akka kanaan kanneen kalee sirna dabre keessatti isuma qabatanii warruma keenya ta'e nuun miidhanillee namuma keenya. Kan miidhamellee namuma keenya. Akka haalli itti ta'e seenaa fi duubaatii fi adiifnu. Wanni ammatti nu barbaachisu kalee miidhamee jira warra keenya ka kalee nu miidhe har'a haaloo itti baana. Yookaan ammoo kalee nama miidhee jira lafa miidhee jira haala sanarraa fi qulqulleessuu fi adda bilisummaa Oromootitti hirkadhee akkasiin bilisa ifi baasa. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo gola warra akkasiitti keessummeessu tokkollee hin qabu. Wanni barbaannuuf wanni godhuu barbaannu akka akeekaaf kaayyoo adda bilisummaa Oromootitti keessumaa yeroo murteessaa ce'umsaa kana keessatti araara barbaannu, tokkummaa barbaannu, itita barbaannu, akki qabsoo keenya fuula duratti tarkaanfachiinuuf galii keenyatti geenyu akka kana callaa. Haaloo siyaasaa walta ba'uun namni injifannoo ga'e tokkollee hin jiru addunyaa kanarratti. Addi bilisummaa Oromoo kan nama miidheef yakkamaa kalee turee fi kan miidhamee yakkamaa ta'ellee bilisoomsuuf qabsaawaa ture. Kanaafuu haaloo siyaasaa haaloo waan dabree hin qabu. Kana yoo jennu
haqni dhabama haqni dhokata jennumu yeroo hadda haqatti falmannu haqatti wal gaafannumu yeroo tokkummaan kaane qabsoo keenya galmaan geennu akeeka keenya fuula duratti tarkaanfachiisu kanaaf oromummaan wal qabannee haasosoonu akeeka keenya galii isaatiin haa geennu jedha amsamaayii fi xumuraa yeroo hedduu akka reef kantiibaan keenya kaase diinonni keenya akka jeneraal Xulaa Duubee jedhe hin gaggabe malee hin duun hin muge malee hin rafu hardhallee qabeenya baroota 28 oli ganna uummata keenyaa fi biyya teenyarra saammatanii kuufataa turaniini hardhallee ifi deebisanii lubbuu fi horanii warraaqsa keenya karaatti hambisuu fi carraaqaa akka jiran hin huban waan ta'eef karaa adda addaatiin nurratti hojjetu karaa amantii karaa gosa karaa adda addaa diinagdeef mallaqa qabanuun bitanii waa hedduuf nu yaalaa jiran kana keessa naannoo godina keenyaatitti dhimmi tokko yookaan ishuun guddaan tokko ka yeroo gabaabaa keessatti yookaan haala sensitiif ta'een ummata keenya wal dura dhaabuuf itti wal buusuu barbaadan maqaa Nageellee Booranaa yookaan Nageellee Gujii jedhama. Kana irratti waan keessa dabar gadaannisa qabaachaa turre nu warra istaadeemii tana keessa ciisuu waliin beeku. Diinni keenya gadaannisa tokkollee qabu gadaannisi sun keenya. Nuti warra bilisummaa keenyaa fi boolla takka lafeen teenya awwaalamtetti maqaa Nageellee Booranaa irratti lafee teenya deebinee wal cabsinee jira gadda guddaa. Kuni asirratti dhaabbatuu qaba. Nu ga'ee enough is enough jechuu danda'uu qaba. Nageellee dorgommii tokko callaa barbaachitti yeroo ammaa kanatti. Oromoon Gujii ta'ii, Boorana ta'ii, Arsii ta'ii, Wallagga ta'ii, Shawaa ta'ii, Tuulama ta'ii, Macca ta'ii, abbaa feete yoo taate dorgommiin nu Nageellee irra qabnu mana keessa ijaarratee biizinasa daldala keessa banattee dorgommii kana callaa godhuu danda'uu qaba. Dorgommii falmiin keenya ka guddina magaalaa Nageellee qofa. Ka maqaa buttee waraabessaa taatowwan tokkollee keessaan qabaatiin Nageellee Booranaa Nageellee Gujii Nageellee Booranaa Nageellee Gujii it is totally nonsense. Faayidaan qaba. Homaan hin gargaaru. Nageellee gaafa barbaadu garboonfataan kenna Sidaamoof kenna kutaa Sidaamoo magaalaa Nageellee gaafa barbaadu Somaaleef kenna gaafa barbaadu Booranaaf kenna gaafa barbaadu Gujiif kenna warreen kennaa Nageellee elmata nuti ammoo maqaa abbaa fedhanii jijjiiramu kanarra wallolla guyyaa cufu kunurraa dhaabbatuu danda'uu qaba. Nageellee ta Booranaati Nageellee ta Gujiiti Nageellee ta Oromooti Nageellee teenna cuuf wanni wal lolchiisu tokkollee hin jiru. Kana siniin jechuu barbaada kana yoo siniin jedhu kun yaada kiyya callaa toon taane ejjannoo adda bilisummaa Oromoo ta'uu akka naa hubattan inta dabarfachuu barbaada ulfaadhaa wayyooma galatooma horaa bulaa isin jaaladha nagaatti. Waan ka qopheessitanii ufumaa qopheessitanii hoggaanoon dhaabaa itti yaamtanii alaabaa tana bicha jaalluwwan wareegamtanii ilaalu garsiiftanii akkana gootanii addunyaa garsiiftanii guddoo sanaaf dadda galatoomaa jedha. Namichi mataan moluu qaba. Bokeenni roobee du bokkaan duri dhakaan roobee dhaawudhaa hin jedhu. Innaa waan mataan dhiigse. Yoo janni akkan qabate mataan hin dhiinu wanni loluma. Innaan akkan qabate mataa kiyya naqaraallee caalaa guddoo siyaaf daddaa jedhee. Ana guuri caalaallee guddoo sanaaf dadda. Qabsoon Oromoo cufimi. Keessatti ammoo nu war kibbaa Nageellee Booranaa ta'ak mooyyale daan ganalaan nu miite waan isin nu miiteef isaan ilmaan goote dhalee hawaan fuutirraan deebine dhugaa isaan tuuman beenni wareegama qabsoo namu tokko ilmaan tokkoof lama tokko fa namaa kenne ilmaan Oromoo keessattuu ilmaan Nageellee
guddoo dachaa kenne seenaa na yaadatu guddoo dachaa kennitan ilmaan ebelu hagamii jira taganaa bitta waraanan du'e bitta tokko jira bitta afur qaba bitta tokkotti tafedhan nageel keessa karmaruga wanni siin dooteef laftaana lafee fi lafa kenniti ittiin gaabbina yoo lafsuun dhamdo jabilisummaa dhamni gaabbuu jira yoo waan sun hin baane abdii jira tanaaf waan sun lakkifnee dhiigisii lafa balleessuu malmoo waan sun jabeessine dhiigisii sumni gatitti tochuu malle dhuguma namni kalee diinii duddolte galchee karaa raalelleeni amma karaan kennu tokko qabsoon ta'een bakkin geenu waan dheertuu dubbate yaallan turreefu keessattuu warra gaggabaaba kan xiqqoo dubbiin hojjatte darataa guddoo dubbiin nu dheerate warri dheeran dubbii dheertullee qabnu jaallan dubbii guddoo haasofte waan seenaa haasofte waan kee dabarraa haasofte waan itti yaa'an haasofte nu ammumtallee harka dhaannee sagalee nyaannee gammannee yaa'uu callaa mitu yii ta'e qabsoo hadhooftu akka kalee caalan nu eegatu fulatan geenne waan kan mul'imlee nu duuba deebine nu balchaaniti akka nu kalee ta'e kannee kalee guyyaa ta'e kan yookaan itti doona yookaan galiin geennaa inni warri itti du'ana taa galiin gayi warri hirkamii warraa yobbaye dhibii warri kalee gubbaa jiru cufee inni jira nu gubbaan jiru dhibii warri kan gubbaa kalee jireessi jira dirqamu fi warri yobbaafate seenaan obbaafate haqaan obbaafate dhugaan obbaafate gootummaan obbaafate keessa baye warri yareennaaf miidhaa tafnuu miidhaa suni yoo wal qabanne unanaallee armaa waan jedhu waan tokkummaa guddoo sanii faarse yoo nu tokkummaa qabaannu wanni kun bokkum geettoo jedhu tokkummaa dhabnan mallee bichaa warra kanaa ta'an armaan tanaa nu nanditun boriin waan lafa naran taati gati dhowwuun malle wanni akka dhiyee kanamma maqaa nageelle boorana fa faarsaa yaanuufi nu oromoo bal'oo qabsaa jirra nageelle ofaa miti waan baratan ammallee nuti hin deebi'uuf deemani namichi duri farsoo akka malee dhugaa waan jedhan inni bachaa ennaani sanduuqa guddaa kee rafisani fula barraaqa ta'an yageettee yaa dammaq innaan warqan jedhe birumta ta'anii yoo jedhani innaan isanees jirtan jennaan nu bitta warri du'e jedhe namni kaan har'a ati yoom dhufte innaan akkalee galgal dhufee bittaa jedhe usiyaa doote innaan qaye teessane wanni akka farsoo jirte waan kalee barataan beektan wannar maqaa nageelle faarsaa oolaniif waan kalee baratan nageelle beessa taate nama qoodan waya taate dukkaan bitan asum dhalat abbaa irraa dhaateellee asum dhalat wanni namni nama kennu maallaqa beesse lafa namni nama kennu yoo adhan irree keessa si baasanii baatti nasiiba irree si dadhabe wanni ammoo akka kalee nageelli tabeluuti nageel tabeluuti jedhan maqafatti barbaadanii nama irra walaasisanii ijoolleen dhagaa waliin darbatte jidduu geem taphachuu fedhanii yoo oromoo keessa namni akkasii jiraatellee rafqu saddaa dhaabtatti bisuun boroo tarkaanfitti fudhatti quba qabaadda quusannoo tokko malee yoo kalee raasaa jiraannee hor keenna galle yoo kalee dallaan jidduu ta'e hin jiraata jidduu ta'e hin dhagumne waliin jirra waliin doona gara garanaa lee duumaa jirtani lulleen achi duumaa jirra am dootii ta'e takka taati fula fulaatti hin doonu. Galati karabbi maan seetanii warri ciisu kunin maani dhaalleen waliin jiran waan ajaa'ibaa waan isinitti maani dhaallee baandiraa kan uffachiisan ganam tokko mana jara wayyaanen ittum hiiti keessatti diirama tokko boondaa tokko fidanii keeniyaa dhufe wayyaane akka inni jalaa mureen hin beennu wayaa baandiraa abaa'oo qabu muluu libsi muluu wayaa nu uffachiisan yoo wayyaanen dhuftu abaa'oon akkuma jirtu allaaqa keessa jirti jechuudha. Wayyaane yoo isiin dhuftu abaa'oon akkuma jirtu nees jirti baandiraa abaa'oo uffattee nami kuma kudhan akkana xaaban nama ajabsiisu jara nama ajabsiisu wanni kun akkasiin manidhaa keessalletti nu waliin jiran jechuudha
lammaffaa ammallee warrooti mobaayilii qaban nu kee jiran guyyaa guyyaan Johaarii dabarsaa turan. Allah gegeessee mataa nurraa haadan kophee nurraa yaasan namoota kana kan godhanii qaama isaanii dhiba kanarra geessan nama kana ajjeesan jennee wanni Johaar dabarsu nu waliin deemaa ture. Kana ta'uu beektuusa. Ummati kun akkas dalagaa ture. Qabsoo raasaa keessaa dhiisii malee dhaalletti akkas nu waliin jiran jechuudha. Mee ummata kanaaf ijaarrota kanaaf hamilee naa kennaa. Hamilee naa kennaa isaanitti umurii soomsa. Haa ta'u duuba waan guddoo jaalawwan dubbatanii jiranii wannaan dubbachuu barbaadu. Kan inni warra kana dhaamachuu barbaadu maan seetanii waan guddoo uummatiin aduraa dubbatee warra katamaa nageellee Booranaa tan keessatti nami gosaaf gosummaan jira. Abbaa kiyyaa isan qubaa dhageettan barbaadanitta. Nageellee Booranaa tan keessatti nami gosaaf gosummaan jira. Gujii jedhanii, Booran jedhanii, Arsii jedhanii jira. Guyyaa Arsii walitti dhiyaatanii. Arsii ati warri dhibaatii maatti dhiyaata. Guyyaa Gujii walitti dhiyaatan. Gujii atimaa warri kun warri dhibaatii maatti dhiyaata. Nu akka uummata Booranaatitti uummata najjifamee akka najisaatitti ilaalan jechuudha. Nama rabshaa barbaadu, badhiiba barbaadu. Kakkasiititti ilaalan jechuudha. Waan kan diinatti hojii malee waati baadiyyaa kana gabbaatu ummati Gujii Booranaa Arsii cufa ummata nagaati. Katamatan keessi jiru. Warri raasa kee nyaatan isan hin beekan jechuudha. Warri raasa kan keessi nyaatan. Nama tamaare kabiiroo kee taakan. Kabiiroo kee jiru ka tamaare kanatti waan hamtuu nurra qatu jira. Guyyaa xiqqoo boomne eegala bullee bata Oromoo wal dhageettiin jennu. Gaafa deengadda majammaraa isan dhuftan sunillee achillee ittiin dubbadhee gaafa nun asan achi dhuftanii xiqqoo wayyoo qabna. Dhiyootan ammoo waan dhibimseessan. Qaayi'ees jireedhanii qaa barbaadanii uummata kana kisaan walti bitaa godhu. Lafi yoo durii keessaa baatanii yaatti galtanii uummati Oromoo atoo san jirtanii waliin fixin. Yoo duraan diinii keessaa san baasallee nullee raagdee nun dandee nutti jaarsan wal qabanne taana erollee jalaan hafne duraanuu walumaan hin dhabne malee dhaati. Borillee jalaan hafne haga jiru teenna jalaan hafne. Sammuun nama keenna mataan nam keenna tokkoon gosummaan xaxameera. Warri wayyaane jaljaa'u waliin qabatee ummati keenya sammuu isaanii anamma waan gambeellaa suniin nu dhufaa sodaata. Ka ummata dhimiise waalaa soomalee karaa ofirraa ordinee ofirraa dhoowwu jira. Waan soomalee dhiis. Ummati Oromoo harma katamatan keessa walti ficisiisan baataa guyyaa qabu ummati Oromoo katamatan keessa wal fixaa waan jedhaa yaadii halkanii bultii nu dhoowwu jira. Baadiyyaa kanatti oti qabbaatu waan ummata Oromoo tokkummaa dubbatan malee waan dhibiin dubbatan. Yoo katamatan ati geettu yoo ati katamatan seentu wanni dubbatanii waan nami takkan argin guyyaa wayii barreeffamaa guyyaa wayii barreeffamaa guyyaa sirrii shiraadhaa xaxaxanii.